maqaa jijjiire malee kaayoon isaa isuma dabre isuma nu gabroomsaa ture kan dabreedhaa jedhe. Waaqayyoomeen callisinii jedha. Waaqayyoomeen callisinii saba kan koo rakkisinii meena hadhagayi. Halkan ji'a goobana barii biiftuu ganama ateete malkaaf tulluu gurraacha garaa garba hayyuu fi goota qabna kamtuu nu caale amba. Afaan wallaalchiftee saba koo godhin hamba saba koo godhin hamba ahaa biyya koo godhin hamba. Yoo rakkoon tokko sirra ga'e homa ati kaasaan qabdu. Baarii irra jettee yaadda kolonisaa jala. Hin baane. Keessummaan kiyya weellisaa Jamaal Jomoreetiyaati kan inni jedhamu. Egaa ani ammoo mooneet beeksisaadha kan si wajjiniin turtii taasisu kallattiidhumaan gara keessummaa kiyyattan isin dabarsaa turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Baga nagaan dhufte dursee egaa maqaa kaasee hin jira. Mee Jamaal guutumaan guutuutti eenyu wal barii daawwattutti keenya wajjiniin. Ani Jamaal Jomoree naan jedhanii kunillee Jamaal Abdul Jabbaar naan jedha kunillee weellisaa dargaggoo Jomoreedha. Akkanuma na beekan jechuudha. Jomoreetiyya. Jomoreetiyyaa jedhama. Maalidha? Jomoreetiyyaa inni jedhu kun sirba calqabaaf maqaa kee jijjiiredha. Jomoreetiyyaa ammas keetuma naannoo dinii naannaa saayimee akkas jedhika. Kanaaf Jamaal Jomoreetiyyaa jedhani. Jomoreetiyyaa naan jedhani maqaa abbaa kee akkas fudhate jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ayyee waamicha keenya kabajje istiidiyoo keenyatti waan argamteef galatoomi. Sirba mata dureen isaa Afrikaadhaaf kan sirbame dinnee gabrummaa jedhu. Ittiin uummata keetti baatee jirta. Egaa viidiyoo isaa yeroo dhiyoo gadhiise malee hojii isaa turteetta. Hojii isaa 2002 sirba. Viidiyoo isaa gadhiisuuf waa hedduu si barbaachisa. Viidiyoo tokko dalaguuf waa hedduu si barbaachisa. Dhaamsa isaa galmaan ga'uuf an kan sirbe afaan Oromootiin. Afaan Oromoo kan ammootu kan dhaga'u uummata Oromoo qofa. Waan kanallee hiikee mootu kan beeynes maal akka an jedhu akkanaa beekuuf odoma yaadu yoomattuyyuu kan qaban. Hin turre gallakkise. Sirba abbaa gadaa ka jedhu san seenaa mirga lammummaa ka addunyaan bulaniin seenaa mirga lammummaa ka addunyaan bulaniin kan beeyne isaa baratu haga yoo humnu jeeqanii saddeeta sirna gadaa kan boolanii bulchaniin martuu nurraa barate hayyuun nu caale kami biyya bareedduu qabnaa biyya teenna faaduunu mirga keenna falmanna lamuu diinaan kennin ka durnu mi'eeffatee yuusee dhufee ammumaa maqaa jijjiire malee kaayoon isaa salma jedheeroos. 2002. Yeroo isaan sirbi. Maqaa jijjiire malee kaayoon isaa isuma dabre isuma nu gabroomsaa ture kan dabreedhaa jedhu. Isaan afaan kenna beekanii hin beekne eega seenii hidhamatti of arge. Sirba kana otoo qilleensarra hin baasin 2002 sirbite. Qilleensarra jira sirbichi. Sirbichi qilleensarra jira sagaleen isa sirbe. Hawwiin sirba kanaan mootu ka'umsa isaa irraa hositti waaqayyoomeen callisinii jedha. Waaqayyoomeen callisinii saba kan koo rakkisinii meena hadhagayi. Oromiyaa naa misoomsi xiqqaa guddaa naa duroomsi meena hadhagayi jedha sirbicha. Halkan ji'a goobana barii biiftuu ganama ateete malkaaf tulluu gurraacha garaa garba hayyuu fi goota qabna kamtuu nu caale amba afaan wallaalchiftee saba koo godhin hamba saba koo godhin hamba ahaa biyya koo godhin hamba akkas jedhetti boodarra yeroo qabaanne guutuu isaa sii jedha. Jala isaatiin immoo maal jedha beektaa? Yaa rabbi waan nu taasisi yaa rabbi nu waliif galchi yaa rabbi yeroo sani. Warma qabanii foonu godhan isatti walaana yeroo sana sanii manadhaa seente jechuudha. Mana hidhaa seene. Tokkummaan qabeenya, tokkummaan ulfinna, tokkummaan kabaja, tokkummaan jaalala. Tokko ta'uu waa hedduu fiddi. Gaara hedduu diisi. Kanaafuu yeroo sanillee tokkummaa barbaachaa ture. Yaa waaqa wannaa taasisedhaa ture. Namaan jechuun hin danda'amu waan ta'eef yeroo sanitti. Sanii amma sirbi Afrikaan mootu mee qabiyyeen isaa maalidha keessa egaa yeroo sana waa'ee uummata Oromoo duudhaa uummata Oromoo waa'ee gadaa wal qabatee footoo sirbitu egaa wayyaane
yeroo sana kun hin ta'u jettee sababiin isaa egaa uummanni Oromoo gaafa tokko gaafa aadaa isaatiin boonuu barbaadu weellistoonni hedduun lubbuu isaaniitti dhabaniiru kaan immoo akkuma kee kan immoo mana hidhaa keessatti dararamaatiin turaniiru erga achii baatees egaa sirba kanas 2002 hojjattee garuu osoo uummatatti gadi hin dhiisiin egaa irraa hidhamte akka Afrikaatti immoo amma deebitee kan sirbite dinnee garbummaan. Dinnee garbummaan. Meeqa biyyeen kun maalidha? Biyya alaas turteetta biyya keessattis waan hedduu taajjabdeetta akka waliigalaatti uummanni Afrikaa kun tokkummaadhaan seenaa isaa barreessiteetidha kan sirbite meeqa biyyeen sirba Afrikaa kun maali? Qabiyyeen sirba Afrikaa waa hundaa of keessa fixateera. Tokko biyya alaa kun faranjiin duraanis nu gabroonfachuuf yaalaa turte. Bara yeroo dabre keessa yeroo xaaliyaan isanis goonni wayte isanis lolee cabsee ofirraa deebise numa. Akka Afrikaa biraan kolate hin eeffamne nuti. Kuni waan tokko. Yeroo isanis isaan kan Afrikaa hawwaniif biyya ofii nyaataniif tan isaan. Biyyi isaanii homaan qabu. Maal magarseef baradoonii soba isaanii jedheen. Jechuun qabeenya biyyattii tana Afrikaa tana wanni isaan irraa barbaadan bu'aa ofiitiif malee Afrikaaf yaadanii miti. Biyya kamuu isaan ijaaruuf yookiin waraana ittiin ergan biyya kamuu yoo diiguuf ta'e malee yoo ijaaruu barbaadan biyyi kanaan dura hedduutu jira ka lollee irra ture ka waggaa 10 irra ture ka maal irra ture biyya bu'aa irraa hin qabne isaan hin barbaadan. Ammas immootu Afrikaa wanni isaan barbaadan Afrikaa man cabsuuf obboleessan dhaanii waliin buusanii kan naqattootti hadhatanii isaan masakantu jira. Maaf biyya tana ittiin diiguuf. Diigumsa biyya tanaa diddaaf ani ammaan tan ammoo ummata bira ga'ee ummanni Afrikaa yoo tokko ta'e wanti addunyaan qabduuf yookiin immoo mirga adiin qabu san biyya keenya irratti nutu qabaadha. Murtiin teennadha. Yeroon Afrikaan afaan tokko ta'e walii birmatu ammaadha. Yeroo Afrikaan afaan tokkoon adiin taa'i jedhu ammaadha. Kana bira dabarraan waan biraati. Maal godhan Suudaanii maal godhanii akkasuma Liibiyaa maal godhanii yaadanii miti nuuf yaadanii miti nu rakkisuu barbaadaniiti. Isaan amma garuu duraan haalli isaan ittiin nu gabroonfachuu barbaadan haala waraanati. Isaan ta'uu dhabnaan immootu tooftaa biraa raatan. Sirba keessatti tuqeera. Baqataa jedhanii biyyarraa guuranii ayyee. Bifaan eenyummaan sobanii ergaataa jiranii ahee. Bifaan nu jibbanii nu jeequn dhiisanii jechuun kun achillee ta'ee ani biyyuma alallee yoo jiraadhe argeera mirgi kiyyaa gama akka ta'e mirga wayiituu hin qabu. Maaliif bifti kiyya gurraacha waan ta'eef an Afrikaa waan ta'eef jibbamaadha. Na ergatuuf natti fayyadamuuf malee gurraacha ta'eef achitti mirga argateef yookiin immootu biyyuma fedhe irraa kan jiru jechuudha. Akka dimshaashatti siibsaa biyya kam irraa kan jedhamu biyya hedduu keessaa deddeemeera. Biyya kam irraa yoo jiraatte ati mirgi kee hin jiru. Waraqaallee qabaadhu, waraqaa eenyummallee qabaadhu, zeeginnatallee fudhadhu garuu mirgi kee hammasii miti. Gurraachi. Ani falmiin kiyyallee eessattuu haa dhalatu gurraachi Afrikaadha jedha. Mormiin kiyya kana. Erga kana jedhe immootu Afrikoonni waan kana dhageeffatuu qaban. Achi keessatti dhaamee fixe tokkummaa uummachuu kenna hubatanii jedheen. Tokkummaa uummachuu kenna hubatanii hayyee. Haalaan nu rakkannuun tooftaa uummatanii wayyoo. Kana jechuun ammayyeessifannee dhufan amma immoo karaa gargaarsatiin gargaarsi isaanii nutti hafee biyyi teenya nagaa argatudha. Afrikaan nagaa argatudha winki. Isaan du'aa akka jiraannu nu godhaadha. Yeroo du'aa jiraatu fi jiraataa du'uun garagara. Akka mootin Chaayinichaa jedhee du'aa jiraatuun fi jiraataa du'uun gargar. Akka dasaan yoo na hubatte. Du'aa jiraatuun yeroo hundaa jiraattee mirga guutuun qabdu, qabeennan qabdu, bilisummaan qabdu, qabaattee akka feete ta'uu hin dandeessu gargaarsuma fudhattee isaanumarra liqeeffatte. Yeroo hunda gargaarsa jedhanii kana sii kennanii gaafa ati rakkattetti waan san si gaafata tun tooftaa ittiin nu hiyyoomsanidha. Suni jiraataa du'aa jiraatudha. Jiraataa du'uun immoo mirga qabaadhe
akka eenyu kamittillee jiraadhe biyya kiyya irratti mirga kiyyaan afaan kiyyaan jaalala yoo hin qabaadhe guyyaa duuti natti dhufte yoo du'e immoo suni jiraataa duudha. Kana uummata Itoophiyaa qofa odoo hin taane uummata Oromoo, uummata Itoophiyaa, uummata Afrikaa guututti dhaamataara. Tokko yoo taane qabeenya hundaa hin qabne gargaarsa isaanii nu barbaachisu. Dhugaadha. Inni dhaamsi kiyya biraa maali Afrikaan isaanii gadi? Isaanii gadi miti. Murtii isaan nama rakaan kana Afrikaan illee kaa'u humna qabaachuu qabu. Akka carraa ta'e Afrikaan walii galee waan humna isaan namarra kaanii abbaa fedhan ebaloo haa cabu jedhanii, ebaloo haa badu jedhanii, ebaloo irra maaqabiin haa kaamu jedhanii godhan kana numaaf godhuu hin dandeenye. Afrikaadha biyya keenya irratti. Ofii keetiif kan barreessite walaloonis siidha yeedaloonis siidha ofuma keetiif qindeessiteeti waan hundumtuu kennaan hundi si bira waan jiruuf itti fayyadamteetidha kan jirtu. Egaa waa'ee biyya keenyaatiin wal qabatee Itoophiyaan kana dura kolonii jala turteetti yeroo xiqqoodhaaf iyyuu haa ta'u malee sanaan ofirraa immoo cabsiteetti. Osoo kolonii sana jala turte yeroo kolonii jala Itoophiyaan turteetti wantoonni hojjetamanis jiru. Biyyi keenya waan dhabdees qabdi. Ergasii immoo wantoonni fooyya'anis jiru. Jijjiiramoonni jiranis jiru. Kan immoo erga koloniin sun cabee kanuma keessaatiinifis immoo achuma diddaa gabummaa walirratti taasifamaa tures jiraan. Biyyi keenya Itoophiyaan otoo kolonii jala turte miidhamtuudha moo fayyadamtuudha turte? Hammuma turteettu baay'ee saamamne. Waan jarri akkuma juunta nama hatteetiin bakka gaara hundatti awwaaltee biraa deemte. Waan yeroo san jarri hattee gaara hundatti awwaaltee biraa deemte kanaaf ammallee nu koloneeffamuu dhabuun keenna homaa waan nu miidhan qabu. Inumaayyuu biyya biraatiin adda odoo karaa san baratanii har'allee nutti deebi'an ture. Biyya gammaatu keessa jirantu jira. Jibuutii keessatti waraanni Faransaayii jira. Akka nama sadaffaatitti ilaalama waa dhufnaan isaan tusitti soso'a Jibuutiillee waan keessa tureef nan beeka. Akkasuma koloneeffamuu dhabuun keenna miidhaan inni nurraan ga'e hin jiru. Haa ta'u yeroof nutti fakkaatee waan adda addaa tokko akka biyyootii biraa namni keenya akka fedhe biyyaan ba'a. Yoo biyya san deemtellee ati koloneeffamumatti deemaa jirti. Gabrummamatti deemaa jirti. Si koloneeffatuun tokkoffaa sararri ati achiin deemtuun walitti hidhaara. Maaliif waraanni isaaniis keessa jira waan ta'eef biyyattii san irratti waraanni sun humna qaba. Tikkeetta murabteen deemtaa barbaaddu zeeginnata lachuu qabda jechuun si ilaallatan garuu si ergatan. Siif yaadanii miti karaa ammayyaatiin bareechanii waan nuuf yaadan fakkaatu keessan nu miidhanii jedheera achi keessatti. Yeroo ammaa kanas taateen kun inuma jira amma biyyoota irraa bahu fudhatte baqattoota hedduu gaafa deeman kan karaa nagaatiin deeme kan fudhatanii garboonfatanii hojjechiifatan jiru. Kaan immoo manneen hidhaa keessattis kanneen dararan jiru. Kun amma yeroo ilaaltu dhiibbaan dur warri Iroopi Afrikaa irraan gahaa turanii fi yeroo ammaa kana immoo Afrikumta Afrikaa irratti geessisaatiin jiru mee kana akkamitti ilaaltaan? Atis biyya sana turteetta wanti si mudates jiraachuu danda'an. Wanti isaan nu godhan wanti xinnaa miti. Miidhaan dura nu koloneeffatu kana. Amma immoo argachi baanii dhugaa waan si gaddisiisu ilmaan keenna kan hidhamanii biyya alaa jiran kan fudhatamanii deemanillee mirga hin qabdu beekisitti mi dura. Karama haala sarraatanyummaa yookiin nama daladduutiin ta'ee dalagaatiin ta'ee waan adda addaatiin biyya alaan deeman mirga hin qabdu. Yoo dhayamte yoo rakkoon tokko sirra ga'e huma ati kaasaa hin qabdu. Maaf kaasaa hin qabne Afrikaadha. Waan taateef kaasaa hin qabdu. Yaa ta'u malee wanni bakka san nu guutetiin madaa san nu cabsu hin jiru waan takka malee tokkummaa keenya malee. Nu walii galuu malee yoo dalanne biyya keenya irratti illee hin jiraannu. Amma immoo isaan afaan jijjiiratanii deebi'an. Afaan jijjiiratanii deebi'uun maali? Obbolaan lamaan wal dhabuu. Obbolaan lamaan ilma kee lamaan waliin bu'aa. Ilma kee lamaan yoo waliin bu'e ilma qabdu keessa lamas qabaadhu sadi qabaadhu tokko badaadha tokko gaarii tokko fakkaata tokko bareeda. Akkanaami. Ilmaan kana fokkateettee akka keessa ajjeeftu jira ilmaan teetana. Hin dandeettu. Abbaan ilma ofii sossobeetuma araarsa malee. Wanti jiru tan isaan biraa diina isaan itti fe'atanii gabrummaa duraatu daran nu dabarsuu deeman kana hamma qulqulleessinutti nagaan argan.
isaan kun immoo qulqullaa'uun dirqama ta'a.